akkaataa iskiriin riikoordii telefoona keenya irra jiru yookaan kaameraa telefoona keenya fuula telefoona keenya irra jiru akkaataa itti sirreeffannu isinii garsiisaa nafaana tura. haala kanaan qaqqabna telefoona keenya mataa gubbaan gad xoofne siitingii isaa yoo sirreeffanne yoo telefoonni hiriyaa keenyaa kan fageenyi irra jiru siitingiin telefoona isaa rakkoo jalaa godhate yookaan sooshaal miidiyaan isaa rakkoo jalaa godhate iskiriin riikoordiidhaan waraabnee bakka inni rakkoo godhate san akkaataa hiriyaan keenya telefoona isaa itti sirreeffatu yookaan itti gargaaruu dandeenyu iskiriin riikoordii kanaan waraabnee hiriyaa keenya san erginee akka inni telefoona isaa san sirreeffatu gochuu dandeenya. Kana gochuudhaaf iskiriin riikoordii telefoona keenya irra jiru siitingii isaa sirreeffannaa jechaadha. Sababbiin isaa yoo iskiriin riikoordiin telefoona keenya irra jiru hin sirraa'in sagaleen nuti dubbannu hin dhageessisuuf viidiyoo qofatu waraabama malee sagaleen nu dubbannu waan hin dhageessifneef dirqama siitingii iskiriin riikoordii keessa seennee sirreeffachuu qabnaa jechaadha. Haala kanaan jira yeroo nuti iskiriin riikoordii gadi qabnu haala kanaan jira. Iskiriin diivaayis soondii isii awwalaa tanarra okkee jennaani eeyyama kenninaaf fi isa lammaffaa kanarrattis eeyyama kenninaaf jechaadha. Inni lammaffaa kun yeroo nuti iskiriin riikoordiidhaan telefoona keenyarraa viidiyoo waraabnu yoo mallattoon kun haala kanaan cufa ofii irra jiraate sagaleen wanni nuti dubbannu hin dhagahamu. Kanaafuu dirqama bakka kana oon gochuu qabnaa jechaadha. Yoo qara hin sirreeffatin haala kanaan sirreeffattanii inni bira ammoo image quality haala kanaan gad qabna 720 irra jira. An 720 irra kaadhee jira 480 yookaan 1080 illee jechuu danda'a. Isin yoo 1080 jiraate 1080 irra kaayattanii yoo 1080 hin jiraatin 720 irra kaayattanii itti fayyadamtan. Wanti nu fayyaduuf yeroo telefoona keenyaan iskiriin riikoordii waraabnu riishoon viidiyoo keenyaa akka sirrii nuuf dhufu gochuuf nu gargaara. Akkasuma namoonni garaagaraa dandeettii garaagaraa qaban telefoona ofiitiin iskiriin riikoordii kana fayyadamanii barumsa garaagaraa telefoona tokko qofaan fayyadamanii barsiisuu danda'anii. Kanaaf viidiyoon keenya sirrii akka ta'u gochuudhaaf image quality kana keessa seennee siitingii isaa sirreeffachuu qabnaa jechaadha. Haala kanaan sirreeffannee itti fayyadamna. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sheerii, sabskiraayibii, laayikii godhaa. Maatii nuuf ta'a, nu jajjabeessaa. Hanga barumsa biraatiin wal agarrutti turtii gaarii.